Akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota keenya guraandhala 28/2023 OMS miidiyaa irraa oduu qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu kan isinitti himu ani Gadaa Bultum hanga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Ijaarsi daandii Qaallittii Qilintoo fi Qaallittii Tulluu Diimtuu xumuramuu dhabuun rakkoolee garaagaraaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Eebbaa Waajjiraa bal'ina oduu kanaa qindeessee jira. Ijaarsi daandii Qaallittii Qilintoo fi Qaallittii Tulluu Diimtuu xumuramuu dhabuun rakkoolee garaagaraatiif nu saaxilaa jira jechuun jiraattonni himan. Daandiiwwan baasii birrii biiliyoona 4.8 ijaaramanii fi dheerina kiiloomeetira 20 ol uwwisan kunneen diinagdee magaalichaaf akkasumas biyyattiif faayidaa guddaa kan qaban ta'uu ibsameeti jira. Piroojeektiiwwan daandii waggoota 3 keessatti akka xumuramaniif karoorri qabameefii ture kunneen xumuramuu dhabuun sa'aatiiwwaniif cuccufamuu daandii sababa ta'uu eerameeti jira. Bakkeewwan daandiiwwan kunneen ijaaramanitti konkolaattota akka garaa argachuun kan yaadamnee fi sa'aatiiwwaniif hiriiranii taaksii eeguun kan baratame ta'uu jiraattonni ibsaniiru. Naannawaa daandiiwwan kunneen ijaaramanitti dhiibbaawwan tiraafikaa, hiraarri uummataa, taaksii dhabnee fi hiriirota dhedheeroo dabalatee komiin konkolaachistoota olaanaan jiraachuu taajjabameera. Taanaan daayirektara olaanaa abbaa taayitaa daandiiwwan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Olaanaan gama isaaniin piroojeektiiwwan ijaarsa daandiiwwan kanneenii bara bajataa kanatti tiraafikaaf banaa taasisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu ibsaniitu jiru. Yeroo ammaa raawwiin karoora ijaarsa Qaallittii Qilintoo dhibbantaa 61, Qaallittii Tulluu Diimtuun ammoo dhibbantaa 76 ga'uu kaasaniiti jiru. Daandiiwwan kunneen gama lamaan yeroo tokkotti konkolaattota 3 dabarsuu akka danda'anitti ijaaramaa jiraachuu eeruudhaan riqicha dheerina meetira 320 qabu dabalatee riqichoota lagarraa kan qaban ta'uu ibsaniiru. Hanga xumura bara kanaatti uwwisa asfaaltii sadarkaa jalqabaa xumuruun tiraafikaaf banaa taasisuun dhiibbaa tiraafikaa mul'atu hir'isuudhaaf hojjetamaa jiraachuus himaniiti jiru. Paartileen mormituu Naayijeeriyaa bu'aa filannoo akka hin fudhanne ibsan dabalata qabna. Paartileen mormituu Naayijeeriyaa galma bu'aan filannoo pirezidaantummaa dorgommii cimaan irratti gaggeeffame itti ibsamaa ture keessaa bahan. Paartiiwwan mormituu gurguddoonni paartii Dimokiraatawaa Uummattootaa fi paartiin hojjettootaa sirna filannoo elektirooniksii haaraa irratti ifoominni ni hanqataa jedhan. Filannoo kana irratti yeroo jalqabaaf bu'aan filannoo meeshaa elektirooniksiin kan lakkaa'ame yoo ta'us koomishiniin filannoo himannaa paartilee mormituu kana haaleera. Dura ta'an koomishinii filannoo biyyaalessaa walabaa Mahamuuduu Yaaqubuu sagalee ibsuun ittuma fufaa jedhan. Bakka buutonni PDP buufata filannoo Abujaan keessaa adeemsichi kan dogongoraa qabu jechuun paartii biyya bulchaa jiru All Progressive Congress koomishinii filannoo waliin ta'e jechuun himatu. Paartiin hojjettootaa ammoo bu'aa filannoo ibsuun akka dhaabbatuuf yookaan filannichi haqaaqamuuf irra deebiin gaggeeffamuuf gaafatee jira. Paartiin APC kan kaadhimamaan isaa Boolaa Tinuubuu bu'aa jalqabumurraan ibsameen dursaa ta'uun mirkaneessan kanneen bu'aatti hin gammanne mana murtii dhaquu danda'u jedhe. Kanaafuu dursaa paartilee adeemsichi akkuma karoorfametti akka itti fufus dhiisuu qabu jedhe. Bu'aa bulchiinsitoota 36 keessaa harki sadaffaan isaa ifatti ibsame keessaa obbo Tinuubuun obbo Abuubakar baay'een dursaa kan jiran yoo ta'u, obbo Obiin ammoo sadarkaa sadaffaa irratti argamu. Bu'aan hanga ammaatti lakkaa'ames kan kibba lixa biyyattii irraa dhufe yoo ta'u, innis bakka obbo Tinuubuun deeggartoota hedduu keessaa qaban yoo ta'u, bu'aan dhumaa maal ta'uu akka danda'u hin beekamu jedhame. Paartiin biyya bulchaa jiru APC fi PDP'n erga bara bulchiinsa waraanaatti kufee 1999 irraa kaasee Naayijeeriyaa keessatti beekamoodha. Haa ta'u malee obbo Obiin kan paartii baay'ee hin beekamne paartii hojjettoota irra ta'an sirna paartii lammaniitti rakkoo cimaa akka uuman ni eegamu. Obiinis deeggartoota dargaggoo baay'ee kan qaban yoo ta'u, namoota filachuuf galmaan keessaa harki 3 haguugu. Kana malees kaadhimamtoonni 15 kan biraas ni jiru jedhame. Kaadhimamaan tokko injifateera jedhamuuf Abujaan ala bulchiinsota 36 keessaa 25 keessatti sagalee tokko arfaffaa argachuu qaba. Kana ta'uudhaa yoo baate ammoo guyyaa 21 keessatti seenaa Naayijeeriyaa keessatti irra deebiin filannoon kan gaggeeffamu ta'a. Obbo Obiin magaala guddoo biyyattii Leegoositti bakka deeggartoota hedduu keessa qabanitti hanga xinnoof obbo Tinuubii injifachuun jijjiirama guddaa taasisan. Obbo Tinuubiin bulchaa naannichaa duraanii kan turan yoo ta'u, filannoo tibbanaatiif maqaa isaaniitti fayyadamuuf abdatanii turan. Kaadhimamaan paartii biyya bulchu Leegoos keessatti injifatamuu kan fudhatan yoo ta'u, akka dimokiraatii tokkotti bu'aa filannichaa kamuu fudhachuuf akka dirqaman dubbatan. Kanuma hordofuun uummanni kaadhimamaa jaalatuuf sagalee kennuuf mirga qaba jedhan ibsa karaa garee duula filannoo isaaniitiin kennaniin. Gabaasa okkorri kutaa Leegos keessatti daldaltoota kan akka obbo Obii fa'ii irratti ka'uu erga dhaga'aniin booda akkuma injifatamuu mirkaneessaniin deeggartoonni isaanii akka tasgabba'aniifis waamicha taasisaniiru. Magaalaan Leegos bakka bu'uura dargaggootaa fi namoota baratanii fi hawaasa bal'aa igiboo waan ta'eef obbo Obiin Leegos keessatti injifachuu isaanii waan dinqii miti jedhan. Akkasumas bulchiinsa bahaa Enugu jiddugala isaanii keessattis injifataniiru.
Lammiin Taayilaand qoricha sammuu adoochuu daddabarsuun beekamu tokko ordoffii poolisii jala miliquuf jecha irra deddeebiin fuula isaa irratti wal'aansa baqaqsanii yaalamu hedduu raawwatee to'annoo jala oolfame. Caaltuu Fayyisaa bal'oo oduu kana qindeessitee jirti. Lammiin Taayilaand qoricha sammuu adoochuu daddabarsuun beekamu tokko ordoffii poolisii jalaa miliquuf jecha irra deddeebiin fuula isaa irratti wal'aansa baqaqsanii yaalamu hedduu raawwate to'annoo jala oolfame. Lammiin Taayilaand kunis lammii Kooriyaa bareedaa fakkaachuun poolisii jalaa ba'uuf jecha yaaliin taasise osoo hin milkaa'iniif hafeera. Namni maqaan isaa Sahaaraat Sawaangii Jaang jedhamu kun fuula isaa qofaa osoo hin taane maqaa isaatiin illee Jiimiin Chewaangii jechuun erga geeddareen booda socho'aa akka ture bira gahame. Fuula isaa wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin jijjiiree qoricha sammuu adoochuu daddabarsaa kan ture namni kun torbaan darbe Baankok keessatti poolisiin to'annoo jala oolfame. Poolisiin Taayilaand shakkamaa umuriin isaa waggaa 25 ta'e kana to'annoo jala oolchuuf baatiiwwan 3f ordoffii gochaa ture. Poolisiin akka jedhetti namtichi kun fuula isaa duraanii wal'aansa guutummaatti jijjiireera. Innis qoricha sammuu adoochuu ekstaasii jedhamu bituu fi gurguruudhaaf rabsaa wayita turetti poolisiin odeeffannoo argate ordofuun to'annoo jala kan oolfame. Namoonni ijaan argan namtichi lammii Kooriyaa bareedaa jechuun akka ibsan poolisiitti himaniiru. Namni qoricha daddabarsuu fi maqaa fi fuula isaa guutummaatti jijjiirrate kunis erga to'annoo poolisii jala oolfameen booda Kooriyaa kibbaa seenuun jireenya isaa akka haaraatti eegaluu barbaadee akka ture poolisiitti dubbateera. Sahaaraat seeraan ala qoricha sammuu adoochuu biyya keessa galchuun yakkaan himatameera. Qorichi sammuu adoochuun MDMA jedhamu karaa intarneetiin ajajuu fi kiriptookaraansii kanfaluu amaneera. Namni kun kana dura yeroo 3f to'annoo jala oolfamee ture. Yeroo tokkos yakka humnaatiin fayyadamuun himatamee osoo jiru poolisiin qoricha sammuu adoochuu fi dhangala'aa kiiloogiraama 2 fi kiniinii ekstaasii 290 harkatti argee ture. Haa ta'u malee bakka to'annoo jala oolfatee ture keessaa miliquun fuula isaa wal'aansaan jijjiirrachuu poolisiin bira gahe. Poolisiin Taayilaand Meejar Jeneraal Tamaasutee weerara MDMA Bangkok keessatti argamuuf itti gaafatama tokko jechuun ibsan. Kana duras daddabarsitoota qoricha sammuu adoochuu ture. Innis Awurooppaarraa MDMA galchaa ture. Biyya biraa keessaa ammoo shakkamtoonni akka jiran amanna. Qorannoo itti fufna jedhan Meejar Jeneraaltichi. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya oduudhaaf qabannee dhufne kanumaa waan waliin turtaniif galatooma.